alan dirreerraa imalleetu ture. Egaa imalli keenyi araaraanii rakkoo furachuu fi itti amantanii deemtanii kan jedhu araaraan rakkoo furannaa jennee amannes amanuu baannes yoo carraansaa jiraate rakkoo uummata keenya irra jiru dhugumaanii bifa kamiinuu akka xumura argatu ni barbaanna waan ta'eef deemuun dirqamuma ture. Egaa mootummaan abbaa irree kuni barcuma siyaasaa irratti rakkoo nan furaa jedhee taa'ee fedhii argisiisuu dandahetti nuti irraa hirmaachuun rakkoo hin qabu. Gaaffii mirgaa sabni keenyi gaafatee deebii argachuu dadhabe qawwee nu kaasise karaa nagaa ni furraa yoo jedhanii carraa sana ilaaluun dirqamuma taati jechuudha. Itti amannees haa ta'u ittiin amaniini daandiin sun jira taanaan Oromoo wanti inni barbaadu akka inni barbaadutti deebii ni argata taanaan irraa hirmaachuun kasaaraa guddaa inni qabus hin turre kan ta'es kanuma. Araarichi akkam ture isa jedhu yoo tuttuqnee uummatis maal baruu qabaa kan jedhu himuun barbaachise. Araarri kun tuttureera dudubbiin warra nu gidduu deemee rakkoon impaayera Itoophiyaa keessa jiru keessumattuu ammoo saba guddaa uummata Oromoo kan hirmaachise kuni xumura argachuu qabaa waan jedhu nutti deddeebi'aa nu gidduus deddeebi'aa warri ture ni jira waggaa 2 sanaa olii fi egaa yeroo sana mootummaan abbaa irree biyyittii kana balbala karaa nagaa rakkoo furuu sana cufaa taasisee yeroo dheeraa ammoo walitti deddeebi'uu keessa yeroo itti ayyee ni ilaalla jedhanii wal ilaalla jedhamee carraansaa argamaa dhufe tokkotu ture. Haala carraansaa argamaa dhufe sana keessatti lolli kaaba biyyittii mootummaa abbaa irree Itoophiyaa fi mootummaa abbaa irree kan ture durii TPLF waliin lolli ta'etu ture. Biyyittiin lola hamaa keessa seente. Nutis qaamuma lola sanaati durarraas kaasee itti fufee hanga har'aatti lola sana booddee araarri qaama mootummaa abbaa irree fi qaama TPLF waliin akka goolabamu ta'e tokkotu ture jechuudha. Haala sana keessatti akka irratti hirmaannu affeeramnee turre. Qaamota hedduutullee ture. Allaayansii ka TPLF waliin illee uumannee jirru qaamni sun akka hirmaatu jedhamee ture. Haala sana keessatti tokko rakkoon Oromoo fi rakkoon kaaba biyyittii jiru waliin fakkaatu. Wanni nuti barbaannu illee waliin fakkaatu. Akkaataan dhufaatii rakkoo biyyittii keessaa kan keenyaaf kan Tigree akka waliin fakkaanne beekama. Ammallee immoo Tigraay keessa haalli ture baay'ee ulfaataan lola qaama mootummaa lolu sanarra caalaa uummata biyyittii irratti beela namni tolche hongee dabalatee dhumaatii hawaasaa irratti waan hedduutu ture. Qaamni biyyittii keessatti seenee warri Eertiraa, qaama warra Amaaraa, mootummaa federaalaa ofiin jedhu hundumaa dabalatee lolli uummata Tigraay irratti deemsisan sun akkaan ulfaatee warri Tigree rakkoo hamaa seenanii marfama hamaa seenanii turani. Kun yaadannoo yeroo dhiyooti namni hundiyyuu kan beeku haala akkasii keessatti araarri taa'amuu fi kan waraana bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo immoo sanarraa baay'ee adda ka ture waan kana walitti fidanii araara wal fakkaataa akkaataan itti deemsisan hin turre waan ta'eef kan isaanii akka emergensiiti iyyuu ture yeroo sanatti haala emerjensii ture sana keessaa jarjartiin bahuullee ni barbaadu isaanii. Haala akkasii keessatti waan wal fakkaanne walitti fiduun ulfaataa waan ta'eef wal jalaa duuba akka furamu barbaadame. Wal jalaa duuba furamuu sana keessatti dursi warra Tigraayiif kennamee ture. Achirraa akkuma dubbiin dhumatee egaa araarichi waan beeknu inuma qabna. Namni hedduun kan hin beekne maaliif haga har'aattuu waluma quba qabna jara sana walii waan ta'eefi. Araarichi maaliif taasifamee kan ta'eyyuu araara ture yoo waliigalteeni Piriitooriyaa irratti mallatteeffame suni uummataaf himamee fi kan duubaan immoo waliigalame maal ture maaltu moojiitti hiikamee ka'e waan hedduu jira. Sana akkuma jirutti dhiisnee garaan keenyaatti yoo deebine garaan keenyaatti yeroo deebi'amu itti fufaa xumuratti godhaa kallattii kanas jedhamnaani
egaa namni mataan isaa nagaa hin taane maraateeru Abiy Ahmed yeroo sanatti wanti inni jedhe rakkoo nageenyaa gara rakkoo nageenyaa jedhu isaanii galolaa yoo xiqqaate uummata miiliyoona tokkotti dhiyaatu lubbuu galaafate rakkoo nageenyaa gara kaabaatti mudate sanarraati mootummaan nagaa kabachiisuuf yeroo socho'etti xiqqoo sirni dhablummaani naannoo adda addaatti ta'e malee lolli gara biraa hin jiru kana yeroo gabaabaatti furuu hin danda'edhe ammasii waan waadaa seenillee rakkoo jirtu wal jalaan furuu isa jedhu sana qaamota international community ambassadors and diplomats waan kana sochoosaa